warra kallattiidha immoo asirratti hin jirree fi riikoordii gochaa hin jira. So iskiriinii koo sheerii godha isinii godha. Ammatti warra feesbuukiitti sheerii gochaa hin jiru gaa. Amma gaafa siistamni asirra ta'e jennutti yookiin immoo gaafa dhuftanii zuumii seentanitti kana liinkii isaan laala. Okay, kitaabni goseetti mul'achaa jira amma warri zuum irra jirtan. Yaada sheerii godheera. Okay, so yeroo darbe jechooti akkamitti ijaaruu dandeenyadha yaa qubeerraa. Kanaaf jechoota muraasa ilaaluu jalqabnee turre. Askaalas ta'uu maartaa namoota hundumaa keessatti immoo akkuma akka keessanitti iddoo isin qaqqabdan irratti assaayimentii isinii kanneen ture fakkeenyaaf jechoota gabaabaa barreessanii akka dhuftan, jechoota dheeraa barreessanii akka dhuftan kan kana fakkaatu ture. Fakkeenyaaf asirratti jechoota gabaabaa isinitti agarsiiseen dura booda jechoota gabaabaa kana fakkaatan sadii barreessaa isiniin jeen ture. Jechoota gabaabaa barannee turre. Jechoota gabaabaa jechuun maal jechuudha? Jechoota sagalee gabaabaa qaban jechuudha jechuudha. Qubee afaan Oromoo yeroo gabaabaa fi dheeraa barannu qubee afaan Oromoo maal ilaallaa? Dubbachiiftuu qofa ilaallaa inni turre jechuudha. Dubbachiiftuu qofa ilaallaa inni dubbachiiftuun afaan Oromoo immoo meeqatu jira inni? 5tu jira inni jechuudha. Dubbachiiftuu afaan Oromoo 5tu jira. Kanan sana keessaa qubeen afaan Oromoo dubbachiiftuun tokkoon ishee 2 taatee galte yookiin fakkaattee walitti aantee 2 taatee yoo galte jechi sagalee sanaa qabu sagalee dheeraa jedhama. Bakka sagaleen sun immoo yookiin qubeen afaan Oromoo dubbachiiftuun tokko taatee kophaa ishiitti galte sanatti immoo tokkitti waan taateef hin gabaabsinaa. Kanaafuu jechi sun jecha sagalee gabaabaa qabu jedhama jenna. Kanaafuu namni tokko yeroo waa'ee sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa haasa'u yookiin immoo hin dheeressa moo nan gabaabsa jedhee yeroo haasa'u namni tokko waan inni ilaaluu qabu waan tokkittidha jechuudha. Wanti inni ilaaluu qabu waan tokkittidha. Innis qubeen afaan Oromoo keessatti dubbachiiftuu tokko moo 2 ta'e yeroo qofa ilaaluu qaba jechuudha. Yeroo jechi tokko dheeraadha moo gabaabaa jedhu namni ilaaluu kan inni qabu qubeen afaan Oromoo iddoo kanatti fayyadamee dheeraa fi gabaabaa keessa kan adda baasu jechicha isaa keessatti kan fayyadame qubeen afaan Oromoo dubbachiiftuun 2 moo 1 isa jedhu beekuu qaba jechuudha.
Kanaafuu tokko yoo taate maal taati? Hin gabaabsinee dubbifnaa yookiin gabaabsinee barreessinaa jechuudha. Lama yoo taate immoo hin dheeressinaa jechuudha. Lama yoo taate immoo hin dheeressinaa jechuudha. Tokko yoo taate immoo hin gabaabsinaa jechuudha. Tokko yoo taate hin gabaabsinaa. Yoo lama taate immoo hin dheeressinaa jechuudha. Afaan Oromoo kana beekuu dandeenye taanaan qubee dubbachuu qofa ilaaluu dandeenye taanaan barreessuudhaaf baay'ee tokko nu rakkisu jechuudha. Inni itti aanu jecha dheeraaf gabaabaa biratti kan dabalataan laallu jecha laafaa fi jabaadha. Jecha laafaa fi jabaadha. Jechi laafaa fi jabaan immoo faallaa isa kanaati jechuudha. Jecha dheeraaf gabaabaa laallee dheeraaf gabaabaa keessatti maal laalla jennee qubee afaan Oromoo dubbachiiftuu qofa ilaallaa jennee jechuudha. Qubee afaan Oromoo dubbachiiftuu qofa ilaallaa jennee. Sababii qubee afaan Oromoo dubbachiiftuu qofa ilaalluu fi jecha afaan Oromoo dubbachiiftuun wal fakkaattu lama walitti aantee dheeraa dubbachiiftuun kophaa ishee aantee yookiin kophaa ishee dubbifamaa bira yoo galte immoo gabaabaa jennee adda baafnaa jechuudha. Isaan kana hundumaa kan inni iskiriinii sheerii isiniin gochaa jira warri zuum irraa ibsitanii iskiriin irratti kan isin argitan hundumtuu shaakala jechoota gaggabaaboo fi jechoota dheeraati jechuudha. Warri feesbuuk irra jirtan zuumii yoo qabaattan linkii zuumii achi jala isinii kaa'eera yookiin immoo kophaatti laayivii isa kana osoo hin ta'in duraan kan hin poostii godhe daqiiqaa muraasa dura zuumii isaa linkii isaa achi jala isinii godheera. Yeroo darbes torban darbe kan hin poostii godhe zuumiin isaa jira jechuudha. Warri zuumii irra jirtan qubee afaan Oromoo edda shaakaltanii booda shaakalliin keessan sun dandeettii maalii isiniif gabbisaa dandeettii dubbisuu isiniif gabbisaa jechuudha. Qubee dheeraan kanaadhaa gabaabaan kanaadhaa jettanii adda adda baafachuu edda bartanii qubee keessatti jechoonni isaa jechuudha. Jechoota dheeraa jechoota sagalee gabaabaa qabanidha edda jettanii adda adda baafattanii dhuma irratti dandeettiin keessan kan ittiin qoramu immoo already afaan Oromoon dubbattu hin dhageessu. Isa kana wanti isin qoran hin barbaachisu. Kanaafuu dhageessu erga ta'ee hin dubbattu erga ta'ee isa dubbiftan isa dubbattan kana isa dhageessan kana dubbachuu fi barreessuu danda'udha jechuudha. Kanneen nuti qo'achaa jirru. Dubbachuu fi barreessuu danda'udha. Kanaaf shaakalli inni xumuraa hubadheera kana jettu jecha gabaabaa fi jecha dheeraa hubadheera kana ittiin jettu kanaan dura isin innaan barsiisuu dhageessanittu innaan nuti dubbifnu dhageessanittu shaakalleerraa dubbisuu isaa barreera erga ta'e immoo warri haaraa lafaa kaatanii keessumatti barattanii dubbisuu isaa barreera erga ta'e isa dubbisuu isaa barree kana immoo akkamitti barreessuu hin danda'a jettanii shaakaluu danda'u qabdu jecha harka keessan shaakalsiisu nuti yeroo durii egaa iskiriptoodhaan shaakalaa turre maqaan isaa qubeessaa saasiisa jennu shaakalaa turre qalamaan shaakalaa turre harka keenya hiikkanne jechuudha. Amma immoo yeroo baay'ee ismaartifoonii bilbila garaagaraa tuttuqnee barreessina waan ta'eef baay'eema tokko harkaan barreessuun hafaa jiras barreeffamni harkaa baay'eema waan akka duubatti hafaate jechuudha. Namni barreeffama harkaa fayyadamu baay'een jiru. Isa ofii keessanii of shaakalchiisuu qabdu. Edda of shaakalchiistanii immoo dhuma irratti dandeettii barreessuu keessan adda baasuudhaaf afaan Oromoo isa barattan sana isinii dubbifna jechuudha. Hubattaniirtuu isa jedhu sana. Hubattaniirtuu isa jedhu sana beekuudhaaf afaan Oromoo isin barachaa turtan sana isinii dubbifna jechuudha. Isinii galee isinii dubbifna. Innaa isinii dubbifnee jennu afaan Oromoo isinii dubbifne sana isin maal gootu hin barreessitu jechuudha. Ilaaltanii isinitti mul'atu garuu isaan ani yookiin namni kan biraa isinii dubbisu yookiin immoo isinitti haasa'u sana jechaan barreessuu nan danda'a. Otoon kitaaba laalin yookiin otoon qubee laalin kan itti barreeffame otoon laalin jechuudha. Sababni isaa kanaan dura barachaa turtanitti waan ta'eef isa barachaa turtan sana akka salphaatti yaadachuu hammam akka isin dandeessan dandeettii isaa isinii gabbisuuf jechuudha. Kanarraan kan hafee jechoota sagalee gabaabaa fi dheeraa qaban bira gadi darbinee jechoota sagalee laafaa fi jabaa qabanidha jechuudha. Baran inni kun warri zuum irra jirtan iskiriin sheerii kana isinii godhee kanin kanaan dura ofii kootiif
gabateetti aadhaa kaasee amma zaatti qubee dubbifamaa dubbachiiftuu gargar baasee iddoo itti gabaabbatutti akkanatti iddoo itti dheeratutti immoo isinitti agarsiisedha. Warri iskiriin isheen irra jirtan isiniif ifaa jechuudha. Amma immoo sagalee laafaa fi jabaa ta'edha boqonnaa sadii irra geenyee jirra. Boqonnaa sadii sagalee laafaa fi jabaa isa jedhu irra geenyee jirra. Sagalee laafaa fi jabaa adda baasuudhaaf boqonnaa sadii sagalee laafaa fi jabaa adda baasuudhaaf waa'ee dubbachiiftuu hin dhiifna jechuudha. Inni irraanfanna. Waa'een dubbachiiftuu jechoota sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa qaban qofa keessatti fayyadame. Amma immoo sagalee laafaa fi sagalee jabaa jennee adda adda baasuudhaaf waa'ee dubbachiiftuu hin dagannaa jechuudha. Amma immoo waa'ee maalitti yaadachuu qabna ree? Waa'ee dubbifamaa qofa yaadachuu qabna jechuudha. Dubbifamaan afaan Oromoo jecha sana gidduu kan jiru tokko moo lama ta'ee galee kan jedhu qofa ilaalla jechuudha. Tokko moo lama ta'ee galee. Yoo tokko ta'ee galee gabaabaa dhiifama laafaa jedhama. Yoo lama ta'ee gala ta'e garuu maal jedhama? Jabaa jedhama jechuudha. Jabaa jedhama. Kanaafuu jecha afaan Oromoo warri zuumirra jirtan iskiriinii irraa karaa bitaa keessanii karaa mirga keessanitti kan jiru yookiin tokko jechuudha. Inni qubee dubbifamaa tokko gidduudhaa qabu jecha afaan Oromoo laafaa jedhama. Inni qubee dubbifamaa lama immoo qabu jecha afaan Oromoo jabaa jedhama. Fakkeenyaaf jecha bite jedhu kana yoo ilaalle yookiin immoo warri zuumirra jirtan iskiriinii isaa isiniif agarsiisan jira. Bite kan jedhu yoo ilaaltanii jecha afaan Oromoo kana keessatti qubeen afaan Oromoo taatu gidduu kana jira jechuudha. Taatu gidduu kana jira. Taanii qubee tokkitti waan taateef yookiin kophaa waan taateef qubee afaan Oromoo yookiin jecha kanaan sagalee laafaa qabaa jennaa jechuudha. Sagalee laafaa qabaachuu isaa akkamittan beeka yookiin akkamittan cheekii godhaa? Yeroo nan dubbadhu bite jedhee yeroon jedhu saala dhiiratiif yookiin immoo ani bite jechuudhaaf bite yeroon jedhu umtuu wanti natti ulfaatu hin jiru jechuudha qoonqoo koo keessatti. Yeroo jechichi uumamu kana keessatti wanti natti ulfaatu hin jiru bite jedhaa jechuudha. Kanaaf bite yeroon jedhu taa yookiin te ishiin jettu natti hin jabaattu waan ta'eef yookiin immoo qubee tokkittiitu jira waan ta'eef jechi kun bite kan jedhu keessatti taa te kan jedhu keessatti taani tokkittii waan taateef jechi kun maalidhaa? Laafadhaan jedha jechuudha. Argitanii? Laafadhaan jedha jechuudha. Jecha kan biraatiin immoo jecha lammaffaa warri zuumirra jirtan isinitti mul'achaa jira. Bitte kan jedhu keessatti taa lamatu jira jechuudha. Sababii taan lama walitti aanee jiruuf akkuma kanaan dura yeroo aan lama, een lama, iin lama, oon lama, uun lama walitti aanee yoo galee dheeradha jennee taan lama immoo dubbifamaadha waan ta'eef dubbifamaan lama walitti aanee yoo galee jechi sun hin jabaata jechuudha. Hin jabaata akkamitti jabaata? Yeroo nan dubbadhu taan sun afaan koo keessatti hin jabaata. Arraba koo irratti ilaala. Bitte asitti jabeessee yookiin qabeen gad lakkisa jechuudha yeroon dubbadhu. Bitte jedheen qabee gad lakkisa. Bite kan jedhu yoo ta'e garuu waan qabee gad lakkisu hin jiru laala. Bitte akkanatti yeroo jabeessinu jecha afaan Oromoo sagalee jabaa qabu ta'a. Yeroo immoo laaffisnu jecha afaan Oromoo sagalee laafaa ta'a. Inni kan biraan bade kan jedhu asirraa mul'ata. Bade de baan inni jalqabaa qubee jalqabaa waan ta'eef wanti ilaalamu hin jiru. Qubee afaan Oromoo keessatti jecha jabaataadhaan wanti jalqabu hin jiru. Baa lama walitti aansee dubbifamaa lama walitti aansee hin jalqabu. Yoo dubbifamichi
qubee dachaa ta'e malee jechuudha. Qubeen dachaan immoo dubbifamaa lama akka dubbifamaa tokkotti walitti fidanii sagalee tokkoon dubbisuudha waan ta'eef inni dubbifamaa lama kophaatti fakkaatu hin jedhamu jechuudha. Dubbifamaan lama wal fakkaatu jecha qubee dachaa keessatti immoo hin jiru jechuudha. Kanaafuu isa jalqabatti hin jalqabu jecha otoo hin taane isa walakkaasaati isa gidduu galee jiru yookiin isa ittiin dhumu sana laallaa jechuudha. Kanaaf qubee afaan Oromoo keessatti bade, bade, de, de, bade, de baay'ee salphaadha jechuudha. Kanaaf jechi kun jecha laafaadha jechuudha. Badde, badde, badde. Argitanii akka afaan keenya keessatti nuti jabaatu badde yeroo jedhu immoo hin jabaata jechuudha. Kanaafuu jecha sagalee jabaa qabu jennaa yeroo barreessinu immoo de isa jedhee afaan keenya keessatti jabaatu kana qubee afaan Oromoo sana lama goonaa jechuudha. Maal dubbifamaa. Okay. Akka kanatti akka salphaatti ilaallaa jechuudha. Warri Zoom irra jirtan kitaaba isaa ilaalaa jirtu iskiriinii sheeriis ni godhe waan galee yaada. Namoonni gaaffii qabaattan warri feesbuuk isaa ta'u Zoom irra yoo jiraattan amma immoo gaaffii isinirraa fudhachuu danda'a. Amma iskaalaa maartaa namoonni kan biraa jirtu. Sagalee keessan dhagaa hin jiru warri. Abdii sitti dhagahama? Amma dhagahama akka. Amma kan nuu kenname baddee fi baddeen kun hojii manaati moo? Hojii manaa miti fakkeenyaan isinii kennee fakkeenya isinii kenneeni kan akka salphaatti jecha jabaa fi jecha laafaa gargar akka baafatti fakkeenya isinii kennee jira. Fakkeenyaaf badee yeroo hin jedhu afaan Oromooti hin laafa waan ta'eef jecha laafaa jedhama. Baddee yeroo hin jedhu afaan Oromoo keessatti hin jabaata waan ta'eef jecha jabaa jedhama. Jecha laafaan yoo qubeen dubbifamaan tokkitti ta'ee jecha gidduu galee jechi jabaatan immoo iddootti qubeen dubbifamaan lama ta'ee walitti aanee gidduu galee jedheen fakkeenya kennaa jira malee hojii manaati. Haa ta'u. Tole waan. Yoo gaaffiin hin jiraanne yeroo muraasatti fufnaa daqiiqaa muraasa qabnaa. Akkamii isinitti mul'achaa jira warri Zoom irra jirtan iskiriin sheerii isinii godheen jira. Kan irratti maal jedhama mata dureen isaa kam sirrii ta'ee filachuudhaan deebisii jedha. Fakkeenya jedha. Fakkeenya jedha. Fakkeenya inni kubbaa bakka duwwaa jedha. Bakka duwwaa kanarratti guunnaa jechuudha. Inni kubbaa bakka duwwaa haa fi ba filannoo lama kaasnaa jechuudha. Namni tokko kubbaa bitee jechuudha fi yoo dhiira ta'ee akkam jenna inni kubbaa maal godhe jenna? Inni kubbaa bite jenna moo inni kubbaa bitte jenna? Inni kubbaa bite jenna jechuudha. Bite kan jedhu isaan kana lamaan keessaa kam taare? Egaa yeroo akkas yaannu jecha sagalee jabaa qabuu fi jecha sagalee gabaabaa jabaa qabuu fi laafaa qabu adda adda baafachuu qabna. Jechi sagalee laafaa qabu qubee dubbifamaa tokkicha qaba. Jechi sagalee jabaa qabu immoo qubee dubbifamaa lama qaba. Walitti aanee kan dhufe. Kanaafuu inni kubbaa bite jechuudhaaf filannoo A irra jiru fayyadamna moo filannoo B irra jiru kana fayyadamuu qaba?
Deebisa yoo namni deebisu hin jira abdi. Deebisuu dandeessa, yaaduu dandeessa. Na yaala ishee kubbaa bitee yoo jechuu kaane isa baarra jiru deebisna natti fakkaate. Inni baarra jiru maal jedha? Bite jedha. Inni aarra jiru Bitte. akkamitti adda adda baaftee akka bitee jedhuuf akka bittee jedhu. Inni baarra jiru kun qubee takka qabatti qubee takka. Meeshii. Inni immoo biirra jiru sun immoo qubee taa lama qaba. Inni aa jiru meeqa qaba? Baatte Inni aarra jiru qubee taala meeqa taa qaba? takka qaba. Inni baarra jiru qubee taa meeqa qaba? Lama qaba. Isa lama qabu moo isa tokko qabutu jabaatadha. Isa lama qabu jabaatadha. Kanaafuu inni kubbaa bite jechuudhaaf hin jabeessina moo hin laaffifne? Hin jabeessina. Mee jabeessii dubbisi gaa. Kubbaa bitte. Inni Inni kubbaa bitte jenna moo inni kubbaa bite jenna? kubbaa bite. Inni kubbaa bite. Kanaafuu kubbaa bite jenna miti? Eh, Biteetu jabaadha moo bitteetu jabaadha? bitteen hin gabaabbata, biteen hin dheerata. Amma waa'ee dheerinaaf gabaabinaa keessa hin jirru. Waa'ee jabinaaf laafinaa keessa jirra. Bitte kan jedhutu nutti jabaata moo bite kan jedhutu nutti jabaata? Afaan keessatti hin dubbanne. Bite. Bitteetu irra ulfaata. Kanaafuu bitteen hin ulfaata yoo ta'e inni kubbaa bite isa jedhu isa salphaa yookiin isa laafaa fayyadamna jechuudha. Inni laafaan isa keessa. Inni bite. Isa biirra jiru. Laafaan isa biirra jiru miti. Inni biirra jiru akka amantii dubbiftetti bitteedha. Bitteen immoo hin jabaata taa lama waan qabuufi dhiiraaf immoo bitteen jennu bite jenna miti. Dhiiraaf bite jenna malee bitteen jenna. Kanaafuu inni baarra jiru tii lama yookiin taa lama qaba waan ta'eef hin jabaata. Bitte jedha. Inni kubbaa bittee jedhama. Waa'ee kanaafuu sa'aarra jiru kana fayyadamna jechuudha. Isa bitte jedhu kana moo? Bite jedhan. Bite jedha. Bite jedha. Baay'ee salphaadha. Dubbisuudhaafuu homtuu afaan dubbite jedha. Kanaafuu isa kana ilaaltee hin doggorin jechuudha. Inni kubbaa bite jenna malee inni kubbaa bitte. Otoo dubara ta'e garuu isheen kubbaa bitte jenna jechuudha. Isa jabaataa isaa fayyadamuu dandeenya. Kan biraa fakkeenya kanaan isa kana hojjettu jechuudha. Fakkeenya nama isinii dubbise kanaan lakkoofsa tokkoffaa dubbiftee tokkoffaa shanii amma ja'a hunda isaa hojjetta jechuudha. Hundumtuu filannoo lama qabu. Fakkeenyaaf lakkoofsi tokkoffaan jira. Filannoo lama qaba. Lakkoofsi lammaffaan jira. Filannoo lama. Lakkoofsi sadaffaan filannoo lama qaba. Kana keessa haala baatee fidduu. Garuu jechi kun jechoota sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa qabanidha. Isaan kana hundumti keessanuu sagalee kana shaakaltanii hojjetu. Gaaffii yoo qabaattan gaafadhaa yoo hin qabaanne garuu asuma irratti dhomsaan. Inni lammaffaarra jiru maalidha? Waan inni jedhu hin beeku. Daabbaa. Baranne irraa wanti tokko dubbifataa. Baddee? Maalaan oolun baradde gada? Barachuu qabdu. Yoo hafte maal gochuu qabdu? Yoo hafte immoo viidiyoo irraa barattaa. Viidiyoo isaa rekoordisii goone. Yoo jiraatte immoo gaarii. Malee ani barataa reeddee. Ani har'aan arge malee asirratti hin baranne garuu. Viidiyoo isaa keessatti goona viidiyoo irraa. Torban har'aa baranne moo? Har'uma wajjin barachaa turre. Har'a barachaa turre. Torban darbees barachaa turre.
Gaaffii biraa. Urreedha gaaffiin biraa bakka abdiin. Haa ta'u, ulfaadhaa yeroo gabaabaadhaa. Har'aaf kanuma irratti xumurraa obboloota keessaniifis hira. Viidiyoo isaa immoo yuutuub irratti ni keenya. Achi ilaalattanii barachuu dandeessu. Yuutuubii namoonni hin beekne yoo jiraate yuutuubis Ishi torbee darbe kennaan torbee darbe ana chaarjeriin irratti kufe. nan erga viidiyoo isaa nan erga rakkoon. Ora mootan. Ciao, ulfaadhaa. Ulfaata.